Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Orodir. YouTubein Orodir dhimmoota fayyaa hawaasaa, taateewwan dinqisiisoo, bakkeewwan hawwata turizimii, seenaa gootota Oromoo, aadaa fi duudhaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetudha. YouTubii Orodir daawwadhaa. Cuqaasuu, daawwachuu fi subscribe gochuun waliif qooduu hin dagatiina. YouTubii Orodir. Kabajamtootaa fi hordoftoota YouTubii Orodir, qophii keenyaarraan wantoota ajaa'ibsiisoo fi hawwatoo addunyaa kanarra jiran keessaa muraasa isaa isin biraan geenya. Nu waliin tura. Addunyaan kun wantoota baay'ee miidhagaa, ajaa'ibsiisaa fi baay'ee hawwataa jechaan ibsus ta'e sammuu yaadanii dubbachuuf illee ulfaatu hedduu qabdi. Uumamni hunduu miidhaginaa fi waan uumamaniif kaayyoo qabaatanis uumaan uumama addaa ogummaa isaan uumee hawwataa fi bakka bashannanaa ta'an dhala namaaf arjoomes danuudha. Qophii keenya har'aanis haala jireenya uumama addunyaa kanaa, uumama addaa baay'ee babbareedoo ta'an, hojii uumaa ta'anii fi hojii kalaqaa fi teekinooloojii dhala namaan kan hojjetaman baay'ee nama hawwatanii fi bashannansiisan ijaan ilaalanii hin quufne jira jechuufis kan baay'ee ulfaatu 10 waliin daawwanna. Nu waliin tura. Kurnaffaa, hojii kalaqa dhala namaan hojjetaman baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'an keessaa fincaa'aa bishaanii ol ka'iinsa olaanaarraa gadi furguggifamu fincaa'aa bishaanii Kangdang Highest Sky Corridor. Fincaa'aan bishaanii kun biyya Chaayinaa bulchiinsa Qingyangitti kan argamudha. Boca addaa fi ol fageenya olaanaarraa kan fincaa'u turistoota hedduun daawwatama. Gaarreewwan gidduutti kan argamu dhaabawwan sibiilaa sadiin kan utubamee fi boca teenesiin fakkeeffamee kan ijaaramedha. Hojii ajaa'ibsiisaa kan bal'ina meetira 365 fi dheerina meetira 500 qabu $40 miiliyoona kan ijaarame. Kana qofaa osoo hin taane wixinee addaan kan wixineffame fincaa'aa bishaanii qaawwaa bishaaniitti bu'u 450 fi ifa elektirikii hanga 2000 ta'an bakka geengoo qophaa'e irra qubatanii sagalee miidhagaa dhageessisu. Kunis addunyaarraa sagalee fi halluu addaa miidhagaa baay'ee hawwatu kan qabu jedhamee kan leellifamudha. Sagalaffaa, hojii ajaa'ibsiisaa uumaan miidhagsee addunyaa kana badhaase fincaa'aa bishaanii lafa jalaa yookaan underwater waterfall kan biyya Moorisheesitti argamudha. Fincaa'aa bishaan miidhagaa fi hawwataa uumama addaa uumaan bareechee dhala namaa ittiin bashannansiisuuf arjoome. Bishaan ho'aa suuta qabbanaa'e gara atmosfeeriitti kan ba'uu fi gara hallayyaatti gadi kan fincaa'u uumama addaa ajaa'ibsiisaa ija namaa hawwatudha. Taatee addaa iji namaa ilaalee quufuu hin dandeenye turistoota hedduun daawwatamudha. Saddeettaffam, waan ajaa'ibsiisaa biraan fincaa'aa Niagara yookaan Niagara Waterfall humna guddaa kan qabu. Fincaa'aan bishaanii kun daangaa biyyoota sadiirraa walitti dhufuun kan uumame. Kunis fincaa'aa bishaanii daangaa United States of America qarqara Buffalo, New York fi bulchiinsa Ontario kan biyya Kanaadaarraa walitti dhufaniin fincaa'aa bishaanii miidhagaa fi hawwataa uumamedha. Torbaffaa, riqicha Ruuyi biyya Chaayinaatti argamu. Riqicha ajaa'ibaa sadarkaa guddina gama saayinsii fi teekinooloojiin biyyattiin irra geesse kan mul'isu. Riqichi Ruuyi wixinee addaa ajaa'ibsiisaa Hiyaanchaan nama jedhamuun kan wixineffame. Sulula Shinjaanchuutti kan argamu yoo ta'u meetira 100 kan bal'atuu fi meetira 140 kan dheeratudha. Riqicha sadii wal qabsiifameen kan hojjetame. Tokkoonsaas fuullee deekii kan qabu yoo ta'u turistoonni riqicha Ruuyi irra yoo deeman ni sodaatu. Hojii addaa biyyattiin hojjetame turistoota hedduunis ni daawwatama. Jalqaba yeroo daawwannaaf banaa ta'etti ji'a fulbaanaa keessa qofa hanga namoota 200,000 oliin kan daawwatame ta'u ragaan arganne ni mul'isa.
Jahaffaa uumamni addaa biraan laga Kaanoo Kiristaal laga baay'ee miidhagaa fi qalbii nama hawwatu dhangala'aa halluu sabbata waaqayyo fakkaatu qabuun kan miidhage naannoo uumama miidhagoo fi hawwatoo addaa qabanitti kan argamu biyyoota kibba Ameerikaa keessaa biyya Kolombiyaatti argama. Lagni Kaanoo Kiristaal halluuwwan 5 ol kan qabu daandii ofii qabatanii yoo lola'an taatee addaa fi dinqisiisoo baay'ee hawwatan kan qabudha. Shanaffam dho'insa volkaanoo Kalbook taatee addaa guddaa addunyaa kan bara 1961 keessummeessite yoo ta'u dho'insa volkaanoo labooba abiddaa akka fincaa bishaanii tulluu kibba Chiilii bakka Aades jedhamutti raawwatedha. Kunis warra fagootti ilaalaniif taatee ajaa'ibaa addaa dinqisiifamuu fi nama bashannansiisu yoo ta'u kanneen naannicha jiraniif taatee sodaachisaa qabeenyi isaaniitti barbadaa'e akkasumas namoota hanga 2,000 ta'e qeef qabeenya isaanirraa buqqise yoo ta'u taatee gadda guddaa uumee darbe ture. Arfaffam waan addaa fi ajaa'ibsiisaan kun jira yookaan ta'eera jedhamee kan hin yaadamne Door to Hell yookaan daandii gara si'oolitti nama geessu akka jechuuti. Seenaa yookaan taatee addaa addunyaa jirru keessatti kan uumamedha. Saayintistoonni boba'aa barbaachaaf osoo lafa qotanii bakka kuusaa gaazii uumamaa yoo tuqanitti abidda lafa keessaa boba'uu eegalee jedhama. Akka yaada saayintistootaatti abiddi laboobu kun torbanoota muraasa keessatti ni dhaabbata jedhanis waggoota 50 oliif itti fufinsaan boba'aa jira. Kunis taatee ajaa'ibsiisaa addunyaan tun keessummeessitedha. Akkuma du'aa booda namni cubbamaan abidda bara baraatti darbatama jedhamuu sanii uumaan lafarra osoo jirru abidda dhuma hin qabne namni kamiyyuu dhaamsuu hin dandeenye addunyaa kana agarsiise akeekkachiisa du'aa booda jireenyi yookaan gubannaan jiraachuusaa agarsiisuuf ta'uu danda'a kan jedhanii fi miira sodaan guutameen kan dubbatanis hin dhibamne. Door to Hell bakka fagoo biyya Turkmenistaan jedhamutti argama. Sadaffam waan ajaa'ibsiisaa biraan ammoo fincaa bishaanii guddicha addunyaa kan hara Viiktooriyaati. Fincaan hara Viiktooriyaa kallattii laga Zaambeesitti kan argamu yoo ta'u biyya Zaambeesii fi Zimbaabuwee gidduutti argama. Bakka miidhagaa sagalee fincaa bishaanii hawwataa ta'e qaba. Harri fincaa bishaanii hara Viiktooriyaa irraa baanis kunis uumama addaa uumaan addunyaa kana badhaase qalbii namaa booji'ee fi kan nama bashannansiisudha. Lammaffam gaarri Fuujii dho'insa volkaanoon kan uumame yoo ta'u bocaa fi halluu addaa ajaa'ibsiisaa fi qalbii namaa hawwatu qaba. Gaarri Fuujii meetira 3776 dheerata. Gaara guddicha biyya Jaapaanitti argamu yoo ta'u akka mallattoo biyyattiittis ilaalama. Teessuma lafaa ajaa'ibsiisaa haala uumama isaan qalbii namaa hawwatu badhaasa addaa biyya Jaapaaniif kenname jedhamuunis dubbatama. Tokkoffaa hojii uumama ajaa'ibsiisaa uumaan bareechee uume biraan ammoo Paanjiin Red Beach kan biyya Chaayinaa kibba lixa magaalaa Paanjiitti argamudha. Biqiltoota halluu addaa ajaa'ibsiisaa qaban kan of keessatti qabu yoo ta'u qaama bishaanii addaa fi miidhagaa addunyaa jedhamaniinis kan badhaadhe. Turistoota hedduun kan daawwatamu bakka ajaa'ibaa qalbii nama hawwatudha. Wantoota ajaa'ibaa uumaan bareechee uume biraa hedduun ni jiru. Haalli teessuma lafaa, holqa, ijaarsawwan qarooma duriin hojjetamanii fi fincaa bishaanii jira jechuun namatti ulfaatu. Garuu addunyaa kanarra jiran kan baay'ee nama hawwatanii fi nama bashannansiisan hedduun ni jiru. Kun hojii uumaan kan ittiin dinqisiifamuu fi ittiin nama bashannansiisu hojii ajaa'ibaati. YouTubeii Oroodir daawwadhaa cuqaasuu daawwachuu fi sabskraayibii gochuun waliif qooduu hin dagatiina. Yaanni keessan
bu'uura waan hundaati waan ta'eef gorsaa fi sirreeffama qabdanis akka nuuf qooddan kabajaan isin gaafanna. YouTube Orodir